Yooyyaa dachaane kaarrallee uma qabanneetiin uma haaraa qabannee isinitti hin deebine jechuu barbaadeti. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya salaamallee dagannee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Har'as waan oduu aameetiin isinii deebi'ee jechuudha. Oduu atantama, oduu ajaa'ibaa, waan nama ajabsiisus, waan nama gaddisiisus qabadhee isinii deebi'ee jechuudha. Maali jennaaniin Samiiraan kaleessa mucaa kiyya qacalee manaa baaftee bosonatti hin galtee mucaa foon qacalee qabu irraa nyaattee fixxee dhiiga isaa akka ilmoo leencatti akka leencatti dhiiga isaa dhugdee keessaa fixxeetiin lafee isaa har'a dhimma isii irraa baananiin deemi ofirraa warra keessanitti gali amma achi sin barbaadu wanni kaleessa si barbaadeef illee haajaa kiyya xumuradhee jira fakkeessuudhaaf jechuudha. Fakkeessuudhaaf sammuu ilma namaa hatuudhaaf daawwattoota isii sammuu hatuudhaaf jecha qabeenya warra isaanii bira abbaan isaana jalaa fuudhe san dhaqeetiin fudhadhee eega isa manaan gaadhe sin barbaadu narraa deemi ka jettuun mucaa dararaa jirti jechuudha. Mucaa daa'ima kaleessa mana barumsaa inni barachuudhaaf yuunivarsiitii barana seenuuf akka inni seene goote kaa'ina. Akka inni seen akka inni baran akka mucaan kun barumsan xumurre akka inni sammuu isaa hin qaramne kaa'inummaa hagana gurratti dalayde jechuu jira. Kana ammoo Samiira jaalatteef jibbitellee kaleessallee wama agartee miidhama ilmoo kiyyaa kanaaf jecha si dhabe malee waan biraatiif akka sin dhabin kana beektaa. Ani ilmoo kiyyaaf jecha malee kaleessallee sodaa keetiif osoo hin ta'in bosona itti galtes gala deemee ilmoo keessa rafachuuf osoo hin ta'in rakkoo ilmoonti boru irra gahu jechaafin si qusadhe malee si sodaa miti. Kaleessa irraa fuutee haajaa kee irraa fixxee kaleessa inni meerkuriidha, kaleessa inni daa'ima, kaleessa inni gaariidha. Hamilee teessan jechuudha. Hamilee ati yaaddeefsan sadarkaa san sii ga'uu dhabee jennaan ilmootii alatti gad darbite shaaratti gad darbite wallaahi billahi mucaa kiyya ija fayyaa gurra fayyaa qaama isaa fayyaa mana kanaa baafte rakkoon takka mucaa kiyyatti argame taana rakkoon tokko itti dhalate taana anaafsi wal barbadeessu teenna jechuudha. Kalee dhalaa maa naanneessita dhalaan dhalaadha sammuun isii irruu maali mugallagaa beeytee goote malee wallaalaa miti. Kaleessa wayita faarisiin mana dallaalaa dhayxeetiin mucaa kana daa'ima mucaa kana bareedaadha kanan na fayyada jetteetiin dhiiga isaa keessaa xuuxu san maallaqa baafteeti ka achirraallee fuutee fudhattee manatti hin galatte jechuudha. Isa sirraa shaffattee dhiiga isaa dhuuydee mucaa gogaa kichuu lafarraa dhufu dirree darbite akka leenci tokko hogguu horii qabee dhiiga dhugu. Dhiiga hogguu keessaa dhuge foon ofirraa darbee awwaalee biraa deema gaafa shamitti deebee nyaata. Akkas goote jechuun magaalaa kana keessa teettee leenca nutti taate. Waan isin ajaa'ibu. Tarii ammas kanas akkana goote. Ammas ammallee boruufis nama biraallee irratti xiyyeeffattee jirti jechuudha. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Warroonni keessattuu magaalaa kana jirtan warroonni ilma akka kennaa qabdan dirra kennaa qabdan ulaan teessan dhadhaamuu jirti ilma keessan bakka inni oolu to'adhaa barumsa oolamoo isii bira oolamoo isiin tun karaa kam deemti xiyyeeffannaa irratti godhaati bakka isiin jirtutti akka qabamteetiniin to'annaa jala ooltu to'annaa jala oolteetiniin itti gaafatamummaa waan kanaa akka isiin fudhattu Samiiraan gochuu qabna. Kanaaf na bira akka dhaabbattan isin jechuu barbaadeeti. Waan si aarsaati waan ibidda si qabaati. Mee waan intalitti mucaa kanaan jettuun dhageettan. Mee sagalee isinii maxxansa. Ani dhimma kiyya eega sirraa xumuradhee booda sitti na jamuuti. Maallaqa ittiin jiraattu mucaan bakka itti galuun qabu kaleessa warra kiyya warra jaaladhu warra kalee na barsiisaa ture na guddisee sadarkaa kanaan na gahe sadarkaa gaariidhaan akka ani ga'u warra kiyya kana barbaadu san si namni na sobee manaa na baase kalee jaarsa kiyya jettee na fudhatte arra eessatti deema hin deemu hogguunni jedhuun
akkamitti deemi an dhimma kiyya xumuradhee jira maallaqa sii kenna maallaqa ittiin jiraatu yoo harka mana si deebisuu dhabelee maallaqa ittiin jiraatu sii kenna maallaqa of dandeetu sii kenna narraa bayi yoo san ta'uu baate dirqiin ofirraa si baasa yookaan mootummaa ofitti fidee si baasa mootummaan isii fidullee hin jiru jechuun mootummaa ta'uu ofiitiifuu lubbuuf baqatti intalli kaa'inni tun jechuun lubbuuf baqatti kana waan taateef ilmoo daa'ima maallaqaan sobu ar'ammoo agartee ta'e ayata isaa dammarteetiin hin jette maallaqaan sobdi kaleessa maallaqa dhabee si dhufe kalee bara ilmi kiyya maallaqa hin dhabne nama maallaqaan taphataa ture jechuudha ani kaleessa barumsa haga sadarkaa amma inni jiru kanatti takkaa mana mootummaa wannoo jedheen barsiisan beeku ilma kiyya barsiisan beeku maallaqa kafaleeti doolaara kafalee barsiisaa ture maallaqaan na dorsiftaa moo maallaqa haga kiyya qabdaa moo ilma kiyya maallaqa dhabee si dhufe sammuu hatte akkati sammuu hattee ofitti fidde malee mucaa kee maallaqaafillee akka inni si jalaan deemne dhibbarraa dhibbatti abdii qaba jechuudha. Mee kanaafu intala kaa'ina tana waan isin dalaytu waan mucaa kanarratti dalaytu waan ilmootii irratti isin dalaytu kan boruuf barumsa isinii ta'a. Warroon ilmoo akka kiyyaa qabdanillee mee waan samiiraa mucaa kiyya irratti isin dalaytu waan isin goote kaleessallee walumaan laalaa ture walumaan sagalee isinii kaa'aa ture mee waan isin dalagaa jirtu asirratti lageeffadha laala ijji teessanillee haa agartu mee ana qofaa miti jechuu ilmoon kunillee keessanii. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaan rufa jedhe alagaan alaguma alagaan alagumaa maaltu walagaan dhaan fedha jedhe obbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo diinarraa dhufte roorroo ormarraa dhufte maaltu namaa dhoowwa abbaan dhoowwata malee maaloo. Baga gartan ana isin irraa dhaabee garan na dadhabee obboleeyyan ta'e dhiifama narraa taati garan na dadhabeetiin ofirraa dhaabee jechuun isin irraa dhaabee dhiifama chaayinaala isii Samiiraa shoo jedhaati seenaati waan isin mucaa kana dalagaa jiru laaluu dandeettan jechuu barbaaditi. Ani mucaa kiyya guyyaa tokko namni akkanatti irraa qabu miti haada garteetiin amaama inni ofirraa qabu morma qabdee akkasitti akka ilmoo abbaan qabne yataamatti akkasisiin gochuu miti guyyaa tokko mucaan kiyya gufuun narraa dha'een beeku. Anuu loloon hin beeku aniin abbaan dhalchee takkaa loliin hin beeku jechuudha. Wanni kaa'inni isin akkana dalatu waan isin ajaa'iba ammoo waan biraa gama biraatiin bar jette ani sanyii teessan sanuun fedhu sanyii teessan san hin fedhu kaleessa yoo sanyii filatteeti barka kaleessa sanyii filannaaf hin fudhannee bar mucaa kiyya faarisii sanyii filattee fudhatte gaafattee fudhatte moo mucaa kiyya sanyii qorattee fudhatte moo burullee nama biraa sanyii qorattee fudhachuu kanaa miti rakkoon ta'e hin beekaan dhibbarraa dhibbatti nuti yoo kasanillee barbaadu taate sanyii bilisaati nu oromoo qulqulluu keessaa oromoo makaan qabna oromoo agartee kaa'inummaan akka keetii kun keessatti hin dhalanne nama ufiin boonee jiraatu nama uf ta'ee jiraatu nama namaaf gajjedhee takkaan bulle nu oromoo akkasiiti sanyiin teenya sanyii akkasiiti sanyii gootaati sanyii leencaati sanyii qeerressaati ani abbaan isaa hoo barbaadde dachii goota irratti dhaladhe ilmaan gootaa sanirraa abbootii gootaa sanirraa dhaladhe ilma gootaati garuu ilmi namaa hin dogongoruu miti dogongora ilmi kiyya malee nama akka keetii kana jala ilmoon tiyya guyyaa tokko wajjin haasoitu miti jala deemtee bultii haganaa bulu miti kanaaf sanyii tiyya argachuudhaaf ati akka waan lootorii yookaan immoo daayimandii fi agarteetiin meerkurii jettu san akka waan argattetti beeki osoo ka beeytu taate jechuudha hin beeytu jaahilummaa keetu si godhe jechuudha jaahilummaa kee ta'u rakkoo atummaa ufitti himuu qabda rakkoo uumaa diimtu kanaaf boru ammoo itti salphadha itti qaanyaa jechuu kee immoo ufitti himuu qabda uf dhaqqabi kana wanni asiin jechuu barbaada rakkoo mucaa kee ofirraa ariiteef rakkoo sanyummaatii miti
mucaan kiyya wulii qacale daa'ima. Rakkoo ati ammattee waan ati ammoo ilmaan badheerra nageettee naannessituu kana miti. Waan kana gochuudhaaf waan ati ilmoota na barbaaddu san gochuudhaaf namni tokko ogummaa qabaachuu qaba, dandeettii qabaachuu qaba, bilchina qabaachuu qaba, nyaataa dhugaatii madaalawaa qabaachuu qaba. Kana yoon baratii sitti himna dhagaye. Never takka si fayyadu ijoolleen daa'ima. Ijoollee daa'ima jechuun qacalee aanan yoo itite dhadhaaba. Ijoolleen itittuu hin taane hin itinne jechuu barbaadeeti miidhagana. Nama akka keetii kanaaf nama bilchoo barbaachisa, nama ogummaa gaarii qabu barbaachisa. Kaleen arran ta'inii maal godhare? Kanaaf namni nama akka keetii kanaa ta'u ulaagaa guutuu qaba. Ulaagaa guutamu jira. Ulaagaa guutuu qaba. Tokkoffaa ulaagaan tokkoffaan namni ulaagaa kee kana guutuu danda'u nama umriin isaa 25 irraa haga 45. Ulaagaa ogummaa agartee dandeettii atamma xalabattu kana haala ati keessa jirtu kana sii sana to'annaa jala oolchuudhaaf yookaan immoo ulaagaa kana guutuudhaaf namni tokko amata 5 tireeningii gochuu qaba. Tireeningii godhee qaama ofii ijaaree si akkana furdatteetiin agartee inni tiree fakkaatu kana bibittinneessee baajaajitti si deebisuu qaba. Baajaajitti si deebisuudhaaf nama ogummaa amata 5 fudhate. Nu bara akkanatti miti. Kolleejjii barannee baane bara. Digiriidhaan eebbifamnee baane digirii 3 qabna waan ammatoo dhiyeessitu kana. Waan digirii dhaafi ogummaa akkasii san qabnuufi tokko lama 3 eenyummaanu milkaa'ee deema. Eenyummaanu ammoo hagar'aatitti nu faarsu jira. Nu faarsan. Wani nu faarsanii maal dalagaateen nu faarsan waan biraati miti. Kan ammoo akkanatti irra geettu xiyyeeffannaa gootee yaaddee sammuu kee bilchinnaan gatteettee maal naa wayi sila ijoolleedhamoo nama dirra akka kiyyaa kana wayi jetteetiin madaallii keessa oolfachuu bar namni dhalaan takka yoo umrii leeloo kasiitu taate nama ofii gadi yoo isiin umriin isii 30 taate nama amata 28 ol akkana yoo isii 30 yoo taate ati nama jaartii agartee umrii 48 45 taatutu mucaa umrii 15 16 kichuu kuttaa maal si godhe yoo ajjeeru bu'aa sii qaba. Walitti dhufna akkanatti ilmooti taphattee naftu. Tamaam. Rakkoo kana yoo mo'achuu barbaadan namni tokko nama akkasii kana mo'achuu yoo barbaadan nyaata qaama kee ijaaru nyaachuu qabdaati walumaa galatti. Tokko garma biraatiin jaartiin tee isimatana jaartii amrii tee gootu ta'uu qabdi. Jaartii amrii tee gootu ta'uu qabdi siisuun jechuudha. Yoo amrii tee gootee waan ati jettutti bulte isii tan agartee yeroo gabaabaa kana keessatti waancaa fudhachuudhaaf ati yeroon kenniniif kana guyyaa kana halkanii hin jedhin akka agarteetiin ganama oguu lafaa kaatu faxara qadaa iraata jettu san agartee isiillee san daran itti dabale halkanii guyyaa teessuma dhoog halkan dhoog faashin adda addaatiin dhukkee irraa kaase saniin booda yoo kaleessa sisin jechaa turtellee amma immoo siisan gara isinitti jijjiirte jechuudha. Isisin jetti si shulatti akka agartee rabbii sagaddu sanitti si sagaddi. Kana yoon ta'in maafi faayidaa? Waan takka faayidaan kan hin jiru. Not benefit. Jiru. Kana gochuuf amma sadarkaa namni isin jirtu kanallee ilmaan fixuun alatti rakkoo biraa uumuun alatti wanni takka hin jiru jechuudha. Yoo ogummaa barbaadde ani doktorummaa kiyya agartee beekumsa kiyya kan fudhadhuuti dhimma isin jedhu kana dalagarra oolfadha. Akka asin jedhe kan agartee akkana ta'uu baannaaniin atis boru yoo kana itu taate akkuma mucaa kiyyaa morma si qabanii jechuudha. Utaa baay'ee argaa kee hin danda'u. Ulaa kana duratti hin danda'u. Baafadhu osoo inni didu jechuu osoo inni boru.
jettee ala gasee darbiti. Kanaafuu mee dhugaa moo dhara in agartaa mee ilaali. Asirratti ilaali walitti dachaadha. Kan Oromoo beeku gara warra keessanii wali gara warra keessanii. Ani sidii warra keessanii sanii keessanii akka barbaadu. Ibidda irra turti qabde kana guyyaa sanii keessanii arguu miti. gama kiyyaaru ta'e gama mana hundaa jiru. Akkuma walii galatti yoo waan ani isin jedhu kanan guutin atis boroo kadhatu taate akkuma mucaa kiyyaa kana morma qabanii gadi geera out siin jedhan jechuudha. Kanaaf osoo achi hin geenne aslan nama akkanaa kana itti dabalamuun waliin arga dhaabbachuun hin ga'u. Wanni kun falaa miti falfala. Yeroo gabaabatti ofirraa kutuu qabna. Badabbaa maanii dhagaye guyyaa tokko waan namni kun jedhe dhugaa jettee dhugaa naa galchuu ni mala. Yoo gama Samiiraa taate Samiiraan loohaa gurraacha irratti maqaa fi barreessite. Seenaadhaaf taa'u ta'a. Jiraattuyyuu duutuyyuu adabamtuu hidhamtuu dachii tanarraallee dhabama taatuyyuu seenaan isiin ilmaan kanarratti dalayte guyyaa biraa haasa'uuf taati. Haasa'uuf taana dhaamsallee namaa dabarsine jechuu barbaade. Jaza kafal dhageeffadhatu immoo abbaa maanii. Isunuma gorsinaa akii waa gara isin itti naqxan hin beeknu. Eenyumaa haa taatu isis taatee dhalaa biraa. Dhalaan takka wanni isis barbaadduuf waan biraa akkasiin hin ta'in beeku. Sila bu'aan ati isii dhagootu hin jiru. Kaan ifiinuun godhatti. Jaannata harkaa qabaattee ati jaannata isiin geessitu. Jaannata illee dalagaa ofiitti seenti jechuu barbaade. Kushiinaa dhaabattee yookaan immoo matmaka dhaabatteetiin nyaata dhugaatii isiidha godha. Qaama isiirraa dhiqa miila isiirraa dhiqa egaa jettuun. Ogummaa isiirraa hin qabdu. Tanaafillee miti. Wanni isiin si barbaadduuf qajeelatti akka ati tab gootu qofa. Tabtabiin jiraachuu baannaan hudduu keessa si dhiittee akka kubbaatiitti badheessi baafta. Waan kana ta'eef jecha ufitti miideemi. Wayita dhayitus ufitti murteessi deemi. Takkaa du'a takkaa jiraachuu takkaa dhukkee ta'uu achiin dhabamu ufitti murteessi deemi jechuu barbaadeeti. Kuni gorsa si haa ta'u kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa. Haguma aaree fi haguma gubadhe intala tanatti waan isiin kaleessa dalagaa turtellee quba qabdanii har'allee argaa jirtanii. Kanaaf isinitti as deebi'e. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti haga ammatti illee mucaa isin hin agarre bakka kana bu'ee ol deebi'ee mana sanitti ol deebifte achiinuu shaaratti baafte shaaraa jiraate fayyaa qabaatee dhukkubsatee wanni nu beeknu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf bakka inni ga'ee fi akkaataa inni keessa jiru viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti horaanaa bula.